السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجرتني هردفتك يا نسلتي لا أنت ناس برمسا أجابتكو قبل ليس فنجرا برمسك يا كار أنت ناجي ترى نموني جترا تليجرام في ميسنجرا فجدمتن أونلاين الرجل ترى نموني هدون تليجرام تأي ميسنجرا تأي يرو إيرا إلى لودن دتني كنا جترا يرو أشرة تفتنيتي فيسبوك نكيسنيس أكا أونلاين irraa akka hin jirre akka namni isin beekne yoo barbaadne akkasuma messenjera keessanis yeroo messenjera keessantanis jechaadha akkaataa isin online irra jirtan hin jirre namni isin beeku hin dandeenye kanaaf akkamitti akkatti of irratti godhan waliin ilaalla jechaadha warroonni maatii channel kanaaf haarawaa taatan please subscribe like share godhaa jajjabeessa isiniin jedha yaada yoo qabattan comment janaaf kaa amma gara barumsaatti imalla egaa amma duraan dursitanii Facebook keessan seentu jechaadha. Kuno Facebook keessan seentu. Erga Facebook keessan seentan kuno bakka asii kana ni tweetanii jechaadha. Tuqaan sada achiisan ni tweetu jechaadha. Erga tweetanii jettanii settings ka jedhu asii kana isa kana yeroo tokkoof ni cuqaastu erga isa cuqaastanii jettanii akkanatti ol ooftu jechaadha kuno active status ka jedhu kana ni tweetu jechaadha ergasii kana itti bantu jechaadha kuno ka Facebook amma namni online irra yeroo isin namaaf illee chat gootan jechaadha online irratti isin arguu hin danda'u jechaadha akkasuma amma gara messengeratti imallaa jecha messengeras akkamitti akkatti ofirraa cufuu dandeettanii akkuma argaa jirtan amma messengera keessa seenee jira jechaadha messengera keessa illee erga seentanii jettanii kunoo bakka achiisanii inni tweetu jechaadha ergasii achi tweetanii erga inni akkanatti isin baasee jedhee akkanatti ol ooftu jechaadha kuno active status ka jedhu kaasii kana ammas ay tweetanii jechaadha ergasii kuno kana ni cuftu jechaadha namni kana booda namni online irratti injirtaniif jiraachuu dhabu keessan namni isin beeku hin jiru jechaadha akkanatti yoo isinitti tole jechaadha yoo barbaadan ofirraa hiikaa yoo yeroo hin barbaannetti ammoo akkanatti fayyadamuu dandeettanii jechaadha hordoftoota ammas waan tokko isiniif dabala barnoota tokko isiniif dabala jechaadha ammas asitti kuno account setting ka jedhu kana isiniif dabala as keessa seenee wanta isin barsiisu immoo namoonni jechaadha Facebook keessan isin waliin fayyadaman tariitii messenger keessan isin waliin fayyadaman akkamitti beekuu dandeettanii akkasuma ammootu akkamitti log out ofirraa gochuu dandeettan akkasatti log out ofirratti gootanii waliin ilaalla jechaadha kanaaf account settings ka jedhu kana keessa yeroo tokkoof ni cuqaastu erga cuqaastanii jettanii security in the login ka jedhu kana ni cuqaastu jechaadha ergasii akkanatti nu baasa jechaadha ergasii see more ka jedhu kana tweetanii jechaadha namoota isin waliin fayyadamaa jiru akkasuma mootu kumuluun ka amma argaa jirtan Facebook kiyya jechaadha ani yeroo hedduu fayyadamaa ture 2022 dha faallee kun itti fayyadamaa ture hedduudha jechaadha bilbiloota adda addaatiin fayyadamaa ture Samsung Galaxy A10 asallaa Itoophiyaadha Android roobee Itoophiyaadha kunni muluun jechaadha Chrome irra fayyadamtanis haa ta'u walumaa galatti silkii isin jecha ittiin fayyadamtanii fi akkasuma namoota isin jala haa godhanii isin wajjin fayyadamuu danda'an naannoo inni irraa fayyadamu san jechaadha fakkeenyaaf amma Samsung Galaxy A22 Faransatti kun argaa jirtanii location isiitu achi malee anuma itti fayyadama kan anuma ittiin fayyadamaa jiru kana jechaadha kanaaf akkamitti irraa baaftan fakkeenyaaf anama mee fakkeenyaaf kunoo Samsung kunoo kaasii kana jecha Android roobee Itoophiyaa ta'ettana fakkeenyaaf akkamitti irraa baasa jechaadha nama biraa akka ta'u taate akkas irraa baastanii jechuu dandeettan jecha kuwan ammoo kama bilbila keessa irraa ta'uu danda'a kanaaf kunoo tuqaa sadan asii kana yeroo tokkoof ni cuqaastu ergasii log out ka jedhu kana kunoo isinii baasaara
isa kana yeroo log out gootan ufuma irraa bahacha namni illee isin jalaa ta'e akkasitti ofirraa baasuu dandeettan jechaadha messengeraa fi akkasuma Facebook keessanis jechaadha kanaaf hordoftoota kiyyaa barumsi kiyya kaardhaan tana kana fakkaata akkasuma warroonni yaada qabdan commentii jala yaada keessan naaf kaayaa please subscribe like share gochuu hin dagatinaa hanga barumsa ta'an walitti deebinutti nagaan tura